eegaan hordoftoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo gurbaan ammaan tana suuraa isaa asirratti argitan kun miila harkasaa akka miilatti itti fayyadamuudhaan makiinaa harkisuu danda'a jechuudha. Gurbaan kun nama ajaa'ibaati. Lammii Itoophiyaa keessa jiraata. Biyyi inni jiraatu biyya Itoophiyaa naannoo Tigraay jiraata. Nama fudhatee kiiloomeetira nama fagoo deemuu ni danda'a. Bakka gurbaan kun waan nama ajaa'ibsiisu suuraa miila isaa kana harka isaa kana miila caalaa itti fayyadama. Hojiiwwan miilaan hojjetaman harka isaatiin hojjechuun baay'ee isatti salphata. Gurbaan kun nama ajaa'ibsiisa, nama dinqisiisa. Biyyi inni jiraatu naannoo Tigraay. Yeroo hunda ganama keetti lilingii godha jechuudha gurbaan kun. Silaa gurbaan kun nama biyya tana keessa jiraatu ta'uu osoo baate bakka beekamtii guddaa argata. Akka addunyaa beekama. Miidiyaa adda addaa irratti dubbatama. Garuu gurbaan kun sababaan inni biyya tana keessa jiraatuuf jireenyi isaa bakka dilas biyya guddatiin keessa waan ta'eef irraan jijjiiramna. Bakka nama ajaa'ibsa. Nama Itoophiyaa keessa jiraaturra nama qixa gurbaa kana na ajaa'ibsiise takkaan argine. Mee ilaalaa viidiyoo kana. Kana caalaa wanti inni jedhamu. Gurbaan kun gaa akkuma isinis argaa jirtan kana ni harka jirtan kana miila harka isaa miila caalaa itti fayyadamuun isaa waan nama ajaa'ibsiisu gaa ilmi namaa waan kana godhuu ni danda'a jedhamee namatti illee hin yaadamu. Garuu inni dandeettii akkanaa tana isaa harkachuu dandeessa jedhanii yeroo hayyoonnii fi gaazexeessonni garaagaraa gaafatan dandeettii tana ganamuu gizee hunda irra deddeebiidhaan yaalaa ture. Caccabee haakima dhaqee warra keenya baasee duuna rabbaasaniitiin harkadha jeega. Eegaan hordoftoota keenya egaa waan kanarraa wanti hubachuu dandeenyu tokkorra wanti hubachuu dandeenyu waan yaadde takka wantummaan fedhe yoo kan danda'amu ta'uu namatti agarsiisa egaa. Eegaan viidiyoo kana hedduu waan ajaa'ibsiifteef hin qabadhee isinii dhiyaadde. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayikii komentii nuuf godhaa. Chaayinaala keenyaas akkasumatti warri haarii taatan sabiskiraayib nuuf godhaa nu jajjabeessaa nu cinaa dhaabbadhaa. Eegaan hordoftoota keenya chaayinaala keenya laayikii nuuf godhaa sabiskiraayib nu godhaa. Nu fayyada nuti isinillee fayyaduu baatu. Galatoomaa warri viidiyoo tana hanga dhumatti daawwattan hanga qophii biraa qabannee walitti deebinutti nagayaan nuuf tula. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.